Kophaa jiraachuu jireenya koo murteesseera. Ani maqaan kiyyaa Emmidiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u, barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti galeen hanga digirii lammaffaatti baradheera. Barnoota gosa digirii lammaffaas laman qaba. Yeroo ammaa kanallee kabiraa idileedhaanis alidileedhaanis barachaan jira. Barnoota hedduu waan hin jaalladhuuf dhiyoottis fagoo deemeenis baradheera. Akkuman digirii jalqabaa eebbifameen dhaabbata mootummaa tokko keessatti qacarameen hojjechuun eegale. Haala kanaan jireenya barataarraa gara jireenya hojjetaatti ergan darbee jiraachuu jalqabee booda naannoo baatii 6 dhaabbaticha sana keessa ergan ture booda dhaabbanni keenyi bal'aa waan ta'eef humna nama baratee dabalataan barbaadee beeksisa qacarrii baasee hojjettoota biroollee nuuf dabale. Haala kanaan yeroo tokko hojjettoota haaraa qacaraman keessaa dargaggoo tokko waliin bara. Hojjetaan kamiyyuu yeroo qacaramu yeroo yaaliif jedhamee guyyoonni kennamaniifi ni jiru. Anis dargaggoo kana waliin wal baruu kan danda'e guyyoota yaalii hojii isaa keessatti kompiitara cinaa koo tokko jiru irratti dhufee yaalii isaa eegale. Yeroo kanatti wantoota isa dhiban isatti ulfaatan nagaafachuu jalqaba. Anis hojjetaa haaraa baatii 6 xumure waan hin ta'eef kanan beeku hanga dandeettii koo ibsaa fi kanan hin beekne immoo namoota anaan olitti muuxannoo qaban gaafadheen dargaggoo kana deeggara. Walbariin keenya haala kanaan yeroo ta'u gamoo tokkorra darbii tokkorra yeroo dheeraadhaaf waliin hojjechaa turrus nagaa waaqaa wal gaafatanii wal bira darbuun alatti garuu dubbii gara biraa wal biraatii hin qabnu. Haalli hojii keenyaas garee gareedhaani. Garee tokko keessas nama 15 hojjeta. Maarree dargaggoon kun garee gara biraa keessa erga ture booda gara garee yookiin immoo tiimii keenyaatti dabalamee nu waliin hojjechuu eegale. Naannoo waggaa 2 garee tokko keessa waliin taanee yaada wal jijjiiraa waliin hojjechaa turre. Uumama koodhaan nama ilaalcha sirrii qabu yookiin immoo positive mindset yoon arge itti siqeen waliin haasa'uu yaada wal jijjiiruu baay'een jaalladha. Namni kunillee akkana ilaalcha gaariidhaan bifa positive ta'een waan hundumaa tilmaama. Sababa kanaaf itti siqeen seeraan waliin haasa'uu jalqabnee dhimma gara biraa yaadeen barbaadeen otoo hin taane iftoominaan jireenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota nu mudataniif gaaffii sammuu keenya keessatti irra deddeebiin gaafatamnu yaada wal jijjiiruun taphachaa qoosaa yeroo itti kan dabarsinu ture. Innis na waliin haasa'uusaa baay'ee jaallata. Anillee baay'een jaalladha. Garee waliin hojjennu keessaa barbaadeen isa bira taa'een haasaa gaarii waliif qoodna. Turtii yeroo dheeraa booda dargaggoon kun miirri isaa jijjiiramuun gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Nama akka obbolaatti yeroo hundaa yaada wal jijjiirru waan ta'eef sirriitti akka inni itti yaadinan gaafadhe. Namni wal jaallatu wal dhabuu ni danda'a. Anaafsi obbolummaan yoo teenye wayyaa jedheellee yeroon gaafadhu yeroo dheeraadhaaf gadi fageesseetti yaadeera. Ani si jaalladheera. Si malee jiraachuu hin danda'u. Guyyaatti sagalee kee otoo hin dhagahin ijaan otoo sin argiin oolee jennaan nama otoo hin taane keessa koof maraataan fakkaadha jedhee natti dubbate. Gaaffiiwwan qaxxaamuraa dubartiin dhiira jaallateef dhiyeessitu hedduu ergan dhiyeessee fi booda yeroo booddee toleen jedheefi hiriyyummaa obbolummaarraa gara hiriyyummaa jaalalleetti dabarre. Ilaalcha namoota hedduutiin baratanii erga xumuranii booda jaalalli jalqabamu dansaadha. Yeroo gaarii baay'ee namatti tolu qabaachuun haala barbaadameen ni ta'a jedhamee yaadama mitiire. Anaa fi jaalalleen koos yeroo bareedaa hedduu baay'ee namatti tolan, umurii kanarratti nama hawwisiisan, umurii sanaa ol
Umurii sanaa gadi kan jiraatu yeroo itti inaafamu jaalala bareedaa waliin dabarsine. Akka carraa yeroo jaalala jalqabnu ani barnoota digirii lammaffaa 2 waliin hojii koo cinaatti yeroon itti eegale ture. Isaatiin illee baradhu jedheen barnoota kana eegalsiise. Roomammaa kanuu kan barateef kan nyaate kufee nafuu jedhama mitire. Fedhii guddaa barnootaaf maatiin natti horaniin barachuu baay'een jaalladha. Jaalallee koo kanallee akka inni baratuun taasise. Jaalala barnoota hojii jireenya hawaasummaa waliin dabarsaa waliin hojjechaa waliin dubbisaa waggaa tokko haala gaariin dabarsine. Kanaan booddee jaalalleen koo kuni garee tokko waliin hojjennu keessaa jijjiiramee garee gara biraa seene. Akkanuma tutni garee sanaas hojjettoota 15 of keessaa qaba. Garee sanatti dabalamee baatiiwwan hedduu otoo hin lakkoofsisiin oduu haaraa gurri kiyya dhaga'uu ni jalqabdi. Haa ta'uutii garuu waadaan guddaa jechaan afaaniin arraba keenyaan kakannee dubbanne nu gidduu waan jiruuf gonkumaa gurri kiyya kan dhageesse sobadhaa. Gurra kiyya afaan namaa hin dhaga'uu jedheen ofirra dabarse. Jaalalleen koo dubartii gara biraa garee isaanii keessa hojjettu waliin jaalala jalqabeera. Akka duraa yeroo naaf kennuu dhiisuu haalota tokko tokkoon natti jijjiiramuu jalqabus anis bu'aa bahii jaalalaati jedheen biran darban ture. Nama jaallatan hin shakkanii nama shakkan immoo durumaa hin jaallatanii jedhama mitire. Hiriyyummaa obbolummaan yeroo dheeraa waliin waan dabarsineef gonkumaan jaalallee koo hin shakku. Haa ta'uutii garuu yeroo keessaa guyyaa tokko galgala bilbilaan otoo waliin haasofnu akkana jechuun natti dubbate. Dubartii gara biraarraa jaalalli na qabeeraa jedhee yeroo naaf dhaamu gurra koo kaleessa amanuu hin dadhabe. Har'a garuu dirqama natti ta'ee nan amane. Maaliif akkamittiin ani maal si balleessinaan maal sitti hir'isnaan jedhee gaafadhus jaalallee koo kana biraa deebii nan dhabe. Walitti buunee jaalalli keenya adda cite. Erga sanaa ji'oota muraasa booda wal fuudhanii yeroo waggaa hin goonne keessatti illee daa'ima godhatanii ammallee waliin jiraachaa jiru. Ani garuu jaalala isaaf amanamtuu kan hin ture. Obboleettiin keessan waadaan na jalaa cabee galaana yaadaa keessatti kufeen waadamuun koo itti fufee ammallee galaanuma kana keessan jira. Humna hin qabu fayyadameen jaalala kiyya isa waliin dabarsaa waanan tureef dhiira gara biraa ilaaluun cubbuu ta'ee natti mul'achuu eegale. Abdiin qabu na keessaa kutee amantaan namaaf qabu na jalatti hir'ise. Kanaan booddee dhiira kamuu hin jaalladhu jedheen jireenya kiyya irratti murteesse. Inni maatii yeroo dhaabbatu ani immoo kophaa kiyya nafe. Hanqina maallaqaa hir'ina jireenyaa waan tokkoyyuu hin qabu. Haa ta'uutii garuu namni kun jireenya koo keessaa gaafa deemu jireenyi kiyya hir'uu taatee natti mul'atte. Kophaa ta'ee jiraachuus yeroo ammaa kanatti jaalladheera. Hiriyoonni koo umrii kanatti dahanii ilmaan horataniiru. Anaan garuu dhalli namaa akkana taanaan heerumuu nan feesisu. Kophaa koo jiraadheen addunyaa kanarraa darbuun barbaada. Yeroo takka takka sammuun koo umrii kanatti daa'ima godhachuu qabdaa jedhe yeroo na gaafatu namoonni dahan daandii irratti waan gataniif fuudhii guddifadhu kan kee godhadhu naan jedha. Ta'us garuu yaada koo keessa nama biraa jaalladhu waliin jiraadhu kan jedhu ana keessa hin jiru. Namni otoo waliin nyaatuu si nyaata inni jedhan jireenya koo keessatti raawwate kana fakkaata. Hojii mootummaa maddiitti kan dhuunfaallee dalagachuuf haalota garaa garaa mijeessaan jira. Garuu wanti guddaan jireenya koo keessatti hin dhabe kan deebi'ellee akka naaf hin dhufne natti mul'atu nama amanuu kan jedhudha. Maashinii guddaa amanuu jedhamu jireenya koo keessatti nan hatame. Nama hariiroo jaalalaan jireenya koo keessatti dhufan arrabaan haasofsiisus amanuuf garuu gonkumaayyuu hin yaalu. Keessi kiyya waan kanatti madaaheera. Mee obboloota koo seenaa kiyya dhaggeeffattaniittu maal gochuu akka hin qabu immoo madaa dhukkubaa amanuuf kan na kulkulfachiisu tarii yaadni yoo jiraate yaada keessan naaf qoodaa. Namni nama dhaatii kallacha itti yaadu garaa garaa. Yaada keessan naaf qoodaa kanan jedhu ana obboleettii keessan MD Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Maarreegaa obboleettii keenya jireenya akkanaa keessa jiraattu yaada keessaniin deeggaraa jecha akka dhuunfaa kootti obboleettii kiyyaaf yaada ani qoodu tarii qofaa jiraachuun ammaaf yaada gaarii ta'e sitti mul'atus booddee garuu si gaabbisiisuun isaa hin oolu. Namni daandii tokko otoo deemuu konkolaataan jalaa galagalee miilli isaa yookiin immoo qaama isaa keessaa tokko jalaa irrate ani qaama miidhamaadha jedhee daandii irratti bahee kan kadhatu taanaan durumaayyuu abdii kutachuudhaaf nama qophaa'edha nama jechisiisa. Maarreetis jireenya kee keessatti umrii heerumuu qabdu irratti namni kun akkana na godheera jettee jireenya kee guutuu umrii waggaa 25 yookiin immoo waggaa 26 jiraatte keessatti waggaa tokkoof waggaa lamaaf nama barteen of kan miitu of kan dhukkubsitu yoo ta'e jalqaba irratti kan miitu suma mataa kee waan ta'eef yaada kanarraa deebi'ii akka hiriyoota kee carraa argatte kanaan booddee jiranitti illee fayyadamii Waaqayyo inni hundumaa danda'u immoo gubbaa taa'ee hunda keenya waan arguuf haala mijataa siif ta'u tarii siif qopheessuuf jireenya isaa keessaa kan si baase natti fakkaataatii yaada qofummaan jiraachuu jedhu tarii magaalota gurguddaa keessatti yeroo ammaa akka faashinaatti kan mul'atu kana keessaa bahii siin jechuun barbaada. Bor eenyumaaf iyyuu hin galgalaa. Atis shamarran umrii kanaan kan haftu miti. Umriin itti ulee qabatanii gadi jedhanii dadhabanii deeman waan jiruuf yeroo sanatti ulee kan siif ta'u kan si gargaaru si barbaachisa. Har'a humnaa fi maallaqa qofa qabaachuu kee ilaali. Ilmaan illee bultiin illee qabeenyadha. Yaada kee duubatti deebisiitii akka kaleessa sammuu qulqulluu qabdu kutaa gadii yeroo barattutti yaadii riyaa jaalalaa mataa kee qabaadhu heerumiitii rabbi kan siif kenneen ilmaan godhadhu maatii fi firoottan kee illee gammachiisii harka kee hin kenninii siin jechuun barbaada. Obboloonni koo jireenya akkanaa keessa jiraattan illee har'a nutti fakkaata malee bor otoo hin jaallatiin wanta nu gaabbisiisudha. Waggaa 4 dura naannoon amma jiraachaa jiru keessatti nama tokkotu qofaasaa jiraata. Namni kun gamoo darbii pilaastirii keessa yeroo dheeraa erga jiraatee booda guyyaa tokko bahuusaas galuusaas namni argu ni dhiba. Naannoon mana isaa foolii godhatee poolisiin cabsee yeroo seenu otoo dubbisuu kitaaba qabatee gogee reeffa torbanii ol ture ta'ee namni kun mul'ate. Akka qabeenyaa fi konkolaataa qabutti maatii otoo godhatee waliin jiraateera ta'ee kun hin uumamu ture. Firri isaas bakki dhaloota isaas waan hin beekamneef barbaadamee erga dhabamee booda dhumarratti mootummaan qabeenya isaa guutummaatti ni dhaala. Guyyaa gara biraa seenaa gara biraa isiniif qabaddeen dhiyaadha. Obboleettii kiyya wanta maatiin keessin jedhan abdii otoo hin kutiin humna haaraa ofiif kenniitii hojiirra oolchii Waaqayyo warra waliin jiraataniif waggaa 72tti waggaa 91tti dhala kan kennu obsa akka nurraa barbaadu hubachuu qabna malee wanta guyyaa tokko ji'a tokko waggaa tokko even waggaa 10 jireenya keessatti uumameen kan umurii keenyaa guutuu goonee gulaaluun sirrii mitiin dhaamsa guyyaa har'aan siif qabu. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan jabinaan qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee sagantaa kana jajjabeessaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi barreeffamoota nama barsiisan bashannansiisan isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya ta'aa jecha xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa akkanaa yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture anillee gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. La la la